odoo asii taateen hin hubatin viidiyoon irratti dalaga. Sigalee odoo asii taateen hin dhumatin. Sigala muujizaa makkaa jedhanii makkaa wal bira kaanii darasaadhaaf karaan banamee jechuudha. Egaa immoo sanirra dabalatee asli naannoo mana banee nama 6,000 daawwata. Maaliif waan kiyaasaa? Dadhabaadha kingi maaliif jedhee Muhammadoon itti dawalee himus kana barreessus sagaleen as keessa ciisa sigalee. Kana kama si jaalatu kana dhufee sheexaan nama hedduu amma asii gad darba waan adama ijoollee kadhaate namni ebaluuf waan jiru itti dhufte kana dubbata itti dhufte kana dubbata. Abaabota qoliin deebineetu nama leenca sii kenne si jibbisiisuu yaalii godha sigala rakkoo nama kenna kataa goonetu. أنا ما كمتاك ياتي والله دادك مكة أنجلت تشفروا دناسو قرأوا من أمريكا تكاد غرم بيكو جالت جيبس بيكو وانا تقولات ورتقوتو الرجال بذي تكتي تنكم والله ربي نرجع إمام تركب إمام سكيت يوثا تنكمات ورتقوتو سيجاره أني هذا أبو يوهذا ركوم تديسي أكاد أوبا ياتي Sike luka wasontane chike ra elementu la kabagile me kala hivi sasa terga chuksigale aga antijana chika mature kingi ke na wakal kinit silki am silki istak gore gurbana hivi zora digale ile ati toko smart tai nama media tai wantu me toko dir kamera ha saba anamo ne azalle wa bada miti haluma wan arata irra boru wori ta atman hubata wana katakazi hada ya ture واي مورا جيزي كنه كاسه أكاد ألسن قلتلو تكاسه واي سلكي استاغرونا ما ولفدو بوتانو مواي تاب جيمي كنا كبر كاسه وليغالا هاتياتوري واي جيفترو تاوندا هاتي ورا سغالي كدغه سوبا غوتر رسيتا ولو ونم تدوغانا باي نلالا توري جيفتر كنا غوسا فورمو غوسا سدي جيري جولدا داباسه هاتياتوري Sanimo awana man ture kamal badara tawan beku gowada namu kamu jenne waligala asira sadaka abira jirtu kana tin tala ture antin tin tala hala yo iratti kenne male waye ke wonni asailen jiru ana kayo asaile potuna inere jinjiru silkingi mitina mundarra asaya walla malebi no ila Allah tawante bidimmi biyat bidimmi nama so kana frakko miti anjere bar asli fuula dhufee waan jenne waliin jennaa yoo naan jedhellee miidhachi dhaga'ameef maa dirree batana dhufee maa akkanattu ta'abamaa rakkoo galte akka isatti galtetti ilaalee haasa'a saba koo hubadhaa jedheen hin hubatan malee beektaa itti hime afaan Mena baatu yaa mataalu yoo hubatu baata wanni fidanii jiru anamma akka mataa kiyyaatti hin jiru anamma waan hin jedhu ka asliin kamaaliin miidhasiin jedhee sitti himu وجيلولي بالبلان كثير مثلا ما مدوا فاضي بالبلتان اللي ترى تجد وكي راكاتا جديد كيف سنفتتا سيقالي كبرام موتو واي إبالو أكانا لولي إبالو ناف لولي كانا ماز أتسد بكانتي كينكني نمني جارتي سلطاني فنيان كبير جلو أوتي كثيرتي نافو كثي جارتو كثي جبولي للكمان أفلاچي ساجر تسيقالي جالته तुमने नमने दुराया रबी शेर नम कुरम कुरनी कुरा मिलेन मेगा गच्चा नमने अगना मिति ये नमने वो तो आती वादा कदे म ये तुम किदे कुरम बादा दे तुमने कुम कुरो तोर बागवाई तो फेवर दंता उफे किदे में केति चुस्ते तो फत्ते यू आर किंग कला अमन मुम्मा कबदु मलेरा कोंके ए नुआ कताते दाऊदी के तो फुलाली अनेबर वन दे गोरते दे गिदे कुराम कुराशान चुस्ते namni kun ittuma cufta ima deeba dakka makkuma quranta ittuma cufta deeqatti kuma qurashanta ittuma cufta tirkiinoo asidu atuhaanu tuffatee cufta ufii gizee meeqanutti cufaa dhufnee si daawwataa oolle ati warra si daawwataa oole san hundaa oole kunyaan qabdee ujaara oofaa jirta maaliif ufitti hin boonne maaliif uftaateen jiraanne dhammagaa la anaga kiyatti baruuf ta'ee jiraataa jira yositu narraa baruu dide malee ani wanti xiqqoo natti dhagahamu asli kiyya dhagaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Waan si ajaa'ibu asli ani Maammadoo guyya tokko sappoorti kan godhin ka akka namoota gurguddaa namoota maqaa isaanii kaasuun ulfaatu namoota ciccimoo amma Abu Mu'aaz min zamaan adda godhe hatta Ramadaana rabbi baga ittiin sigee baga soomte waliin jenneen beeku.
arragabbaa'ee akkasitti tannoo godhee kukuttee viidiyoo narratti dalagu. Namoonni tokko ka abdii muujizaa jedhu san du'itti sheekoleen amaamaa uffatanii muxawaa ajaa'ibaa godhanii mucaa kana lafa irra kaayatanii jecha isaa san du'itti godhu kanatti itti dhagahame malee ani nama taraadhalleef hin dubbadhu ni beekta. Maammadoo tokko faatee hoowwitu faatee zabana hoowwiteettiniin rakkatteettiniin waan namni laaluu didee yookaan fooloon ol guddatuu didee haasoftuuf deebiin kennu. Wani natti dhagahamu kan haga humna kiyyaan ufta'ee jedha bar kanaa ol odoo Oromoon hundi haga kiyya kana uftaate qaata bilisoomna jedhu gaa yoo sitti hime. Morkata maga kiyyaa kan odoo ta'anii miidiyaa marrattu qaatan galan. Viidiyoo tokko jana sirraa nama ari'aan jirtu faaten jecha takkatti na sirraa nama ari'aan jirtu. Nu saree taanee maal taanee waan ani hin ta'in hin jiru asirra jiraataa jira. Kanaa ol maal haa ta'an si boonse natti fakkaata. Ati odoo ani nama ta'u ati jala manatti gadhiiftaa. Lakkaa'aa ta'edha ati namatti leenca lama sii kenni garuu Leekuma daqiiqaa tokko naa kennaa astaaza. Leenca lamaa fi makiina sii kenne jaarsi kiyya. Leenca lamaa fi makiinaa lama gadhiisanii Dooktara Siliini galatuma siin jechuu barbaada. warri dhufee waasitti musuun gisee leenca lama sii kenne garuu si arrabsaa ture sanatti kan arrabsi maanaan kennuudha.